Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya qophii raadiyoo ragabaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatu. Qophiin kun torbaan darbee sababa teknikaatiin otoo dhiyaatee waan hafeef dhiifama isin gaafanna. Torbeen kun seenaa qabsoo Oromoo fi seenaa uummata Oromoo keessatti hojiin guddaa kan itti hojjetamaa jiru. Seenaa Oromoo keessattis waan bara baraan ittiin yaadatamaa jiru kan of keessaa qabudha. Guyyaan goototaa Ebila 15 kabajamaa yeroo ammaa kanatti sadarkaa adda addaatti iddoo Oromoon qubatee jiru. Biyya keessaa, biyya ollaa, biyya fagoo bakka Oromoo sabboontonni Oromoo jiran hundatti haala garaagaraatiin kabajamaa jira. Kanaaf Oromoon bifa adda addaatiin guyyaa kana kabajuun immoo seenaa Oromoo keessatti hiika mataasaa qaba. Namoonni dhimma kanarratti qoratan akka ibsanitti otoo jarreen sun yookaan gootonni Oromoo aarsaa guddaa kaffalanii faayidaa fi bu'aa Oromoo sadarkaa addunyaatti ol guddisuu baatanii wanti Oromoon irra jiru kun aga kana hin guddatu jedhanii yaadu. Kanaaf gootota ilmaan Oromoo fi seenaa ilmaan Oromoo biyya Oromoo mirga Oromoo tiksuuf jecha lubbuu isaanii qaalii sana dabarsanii kennan bakka jirrutti yaadachuun gootota egerellee dhufan haamlechiisuu fi jajjabeessuufis nu gargaara. Akkasumas egeree biyyaaf sabaa tokko gadi dhaabuu keessatti guyyaan goototaa kanneen dhimma saba sanaatiif aarsaa guddaa kaffalan guyyaan itti yaadatan jiraachuun gatii guddaa waan qabuuf Oromoon bakka jirutti yaadachuu fi waan kanaan daatee immoo dhimma itti jiru jajjabeeffachuutu irra jira. Nutis gama keenyaan dhaamsi keenya kanumaa jechuudha. Maal fa'aa godhanii ayyaana kana yaadatu akkuma haalaa fi bakka naannoo sana jirutti qopheeffachuu waanuma jiru ta'ee inni guddaa hafuu hin qabne dantaa sabaa waan ilaalu irratti irree fi sagalee tokkoon Oromoon bakka tokkotti argame mallattoo isaa kan ta'e mallattoo qabsoo bilisummaa keessumaa alaabaa Oromoo qabatanii akkasumas gootota Oromoo bakka adda addaatti wareegaman faarsuu fi suuraa isaanii kaasuudhaan dhaloonni haaraa hojii isaanii akka beekan hojii isaanii duukaallee hordofanii waan eger isaan eeggatuuf akka qopheessan gochuun hojii gurguddaa keessaa hafuu hin qabnedha. Gootota yaadachuu, maatii goototaa gaafachuu akkasumas bakkee adda addaatti Oromoota biyya ollaatti rakkatan waan qabanirraa qoodanii gargaaruun kanneen qabsoo keessa jiran itti birmatanii waan danda'aniin beekumsaan, humnaan akkasumas maallaqaan waan danda'an hundaan itti hirmaatanii hojjechuun egaa yeroo yaadatan kanatti kan gochuu qabanidha. Nuti warra bilisoome jaan taaneef yeroo paartii dhaabbannee sirbinuu yookaan dhugnee gammannuu miti dirqama guddaan nurra jira. Waan kana beekee Oromoon bakka jirutti hirmaannaa isaa ol guddisuu qaba. Dhugaadhumatti ilmaan Oromoo kanneen sirba isaaniitiin gootota Oromoo faarsuun seenaa Oromoo beeksisuun hojii guddaa hojjetan hedduu ni jiru. Sababa kanaan isaanillee galateeffachuun barbaachisaadha. Akkasumas miidiyaaleen Oromoo
yeroo ammaa kanatti waa'ee qabsoo Oromoo, waa'ee guyyaa gootota, waa'ee seenaa Oromoo, diinota Oromoo irratti duulaa jiran irree tokkoof sagalee tokkoon dura dhaabbatanii falmaa jiranis adda baasanii jajjabeessuu barbaachisaadha. Hayyummaan guddaa egaa dantaa saba ofii irratti tokko ta'anii hojjechuudha. Waan alagaan itti shiruu fi itti hojjetu dursanii beekanii wal hubachiisuuf wal ijaaruu barbaachisaa kan jedhu dhaamsa keenya kan dabarsinu. Egaa haaluma kana keessatti yeroo ammaa ilmaan Oromoo akka durii sana gowwoomfamanii yookaan immoo dugda duubatti dhokfamanii wanta daddaa yookaan wanta saba isaanii miidhu yeroo itti hojjetamu kan ilaalan ta'aa hin jiru. Keessaaru jijjiiramni baroottan 20 dhufe kun wanti nu agarsiisu jaarmiyaan kamiyyuu dhaabbatee fedhii dantaa isaatiif deemuu danda'a, garuu kaayyoo saba Oromoo gurguruu jijjiiruu akka hin dandeenye wanta agarsiisu jajjabinni dhaloonni haaraa agarsiisan hundeen akkasumas dhagaan bu'uuraa dhaloonni kanaan dura nuuf kaanii darban wal qabatee kan ibsudha. Egaa kanaan kan wal qabatee guyyaa goototaa kanaan dayeeffachuun gootota hedduu ammallee hojii seenaa hojjetan qabna. Isaan kana keessaa weellistoota Oromoo kanneen Oromummaa guddisuu fi sabboonummaan Oromoo sadarkaa olaanaatti ol ka'ee Oromoon mataasaa ol qabatee akka jiraatu godhan wal beeksisuu fi wal barsiisuu irratti kan xiyyeeffate qophii tokko ni qabna. Egaa gara qophii sanaatti otoon darbiin dura sirba gidduu kana bahe tokkoon sinafeera. Mata dureen sirba kana ajaa'ibaa jedha. Egaa ajaa'ibaa jenna waan bara kana jiru hundumaa ajaa'ibaa dhaammee gara qophii keenyaatti otoon darbiin dura ajaa'ibaa dhaggeeffadha. Ajaa'ibaa kan baranaa nama dhibaa. Kama jedhame abbaan dhugaa qabu kan miidhe himatee miidhama adaboo. Ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Waraabessa jedhaaree dhabna firaa adurreen hantuutaaf ta'ee seera muraa. Ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Anaatu si beekaa waa'ee kan keessirraa kan jedhuun nu dhibee alaa dubbii baraa. Anaatu si beekaa waa'ee kan keessirraa. Anjidun nu dhibee alaa dubbee bara. Ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Ajaa'iba dubbee bara nama dhibaa. Gabaatana gabee horee nyaata dhabee abbaan biyyaa ijoollee oliif gadi dhabee. Ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Keessummaan ni rafaa borootti ol darbee abbaa manaa baasee alatti gad darbee. Ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Numa nuyi dha'ee numa nuyi qalee numa nu baasee mana keenya galee. Ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Milammataa hokee raajii kan baranaa kara deemaaf jennee kan lakkifnee mana. Milammataa hokee raajii kan baranaa kara deemaaf jennee kan lakkifnee mana.
Guyyaaroo duratti lammii wal jaalata guyyaa gaafa rakkoo walitti birmata. Bara ammaa garuu foonfoon isaa jibbee walirratti duulee ormaaf tuma jibbee. Durbara kaakoo lammii ganuuni abaara makaa jedhamee haraamoo. Dhaloon namaa garuu boona waliif qota waliif na'uu dhabee tittu wal darbata. Dhaloon namaa garuu boona waliif qota waliif na'uu dhabee tittu wal darbata. Sashana chama kuto warara oto harka qabnu furtuu rakkoo maraa. Aadaa odaaf safuu maan qabnu dhiibnee ofii karaa damnee fakkaachuu filannee. Gaddiisa shanachoo amaan guddoo haraara osoo harkaa qabnu furtuu rakkoo maraa. Namni karoon biyyaa hayyuun otoo jiru. Safalala uwaneero. Ajaiba kambara namaniba. Ajaiba dubema. Dhugaanumatti ajaa'iba sirba ajaa'ibaati. Maqaan isaa tuyyuu waan hedduu keessaa qabaa dhaggeeffattoonni keenya hedduun sirba kana waan dhaggeeffatan natti fakkaatu dhaggeeffatanii sirra deebi'an uumaa miti sirbi kun haaraadha. Keessaayyuu qabiyyeen sirba kanaa waa hedduu of keessaa qaba yeroo dhagayetti. Kaan ammoo raadiyoon daandii ragabaa dursee isiniif dhiyeessuu isaatti hedduu gammadaa. Baga gammaddan sabboontota Oromoo seenaa keessaniif waa'ee Oromoon keessa jiru haala akkasiin sin beeksisan waan argattaniif uummata Oromoo baga gammaddan siniin jedha. Isa keessaayyuu guyyaa goototaatiin daadhee. Mee waan hundumaafuu ajaa'ibaan kun kan eenyuuti? Namoonni hedduu wal gaafachuu dandeessu. Kun sirba haaraa baheedha. Sirba haaraa duwwaa miti. Maqaa albeema sirba sanaatillee. Mee ani waa baay'ee haasa'uun barbaadu. Kanaan daadhee keessumaa tokko qabadhee dhiyaadheera. Hedduun keessanillee ni beektu. Mee innumti isinitti taa'imu. Abbaa ajaa'ibaa eenyusi? Abbaan ajaa'ibaa Kumalaa Addunyaa naan jedhanii. Artist Kumalaa Addunyaa maa inni wanta ajaa'ibaa kun ajaa'iba jettee sirba amma baafte kana mee waa nuu himi? Wanni nama ajaa'ibu hedduudha. Wallee kana kan hin barreessu isaa eegale baran waggaa 12 dura yeroon biyyaa bahu. Wallee kana yeroon biyyaa bahuun barreesse akkatara biyya irratti baay'irratti hundaa'eetiin dhiibbaa biyya namaas irratti hundaa'eetiin barreesse qabaata nagabee horii nyaata dhabee abbaan biyyaa ijoollee waliif gad labee keessummaan irra fadiinqatti wal darbee abbaa manaa baasee alatti gad darbee jedheen biyyaa bahe numa nu hin qalee nu manaa nu baasee mana keenya galee miilamma taa'u qiraajii kan baranaa karaa deemaaf jennee gallakkifne mana jedheen biyya irraa bahe baran biyyaa bahu kaan immoo bakka chaayyaa nama jedhamutti barreesse wanni nama ajaa'iba hojjuudha waan diinni nu godhu ajaa'iba wanni Oromoo wal godhullee ajaa'iba wanni nama ajaa'ibu hedduudha wanti sana ajaa'ibuu danda'ullee hedduudhaan wanni ajaa'ibe akkasitti ibsu yaala. Maa amma dhugaadhumatti ani yeroon sirba kana dhaggeeffadhutti waan baay'een keessaa argaa ture. Mee gara sirba kana otoo hin dhaqeen dura yoomi sirba sirbuu kan eegalte?
sirba sirbuu kanin eegale guyyaa kana ta'e yoo yaadachuu baadhe 94 akkasuma fakkaata. Bara sun bara qabsoon Oromootti fiinnee ture haalli bara ijoollummaatti bara dargaggummaa ture bara sanin eegale wallisu. Sirba kana naa jalqabdu maaltu jalqabu akka sirbitu si godhu? Dhugatti ijoollummaatti waa barreessuun jaaladha. Akka nama baadiyyaa dhalatee guddateetti baadiyyaatti ni sirbinaa ni wallisnaa. Ammoo wallisaan ta'a jedhee sadarkaa kanatti sidii baasee guddadhee jedhee yaadee hin beeku. Garuu akka wallisu kan na godhe ani dhiibbaa Oromoo ragaa jiruu fi rakkina Oromoo ragaa jiruu fi aarina keessa jiru ittiin baafachuufini waan barreessaa ture. Waa barreesseen gungumaa ture. Sana boodan walletti jijjiiree akkan baasu na dhiibee sadarkaa kanan na gahe rakkoo Oromoo ibsuuf wanna keessa jiru Oromollee barsiisuuf garsiisuuf jechuudha. Nan beeka sirboota kee baay'eesaa yeroo jalqabaati kan sirbitee fi biyyatti namni baay'ee kan ittiin si beeku sirba alaabaa jedhu. Mee sirbi kun maaliif sirbite yeroo sanatti? Dhugatti sirba kana kan sirbeessuu kanaaf ammaan durallee bakka adda addaatti gaafatameen ture. Sirba kanaaf kabaja guddaan qaba. Sirba kana walaloo isaa yeroon barreessurraa kaasee yeedaloo isaa yeroon yeedaleessuu jalqabarraa kaasee yeroon dhaggeeffadhu ammallee ilmaantu na hudhaa sirbaa wallee kana waan hin baaseef tokkoffaa seenaarraa wanni baratte alaabaa kana jedhanii kanneen lubbuu isaanii qaalii dhaban kumaatamaan jiranii dargaggeeyyii yookaan dardara gurguddatan kan na biratti dhuman kanan harka kiyyaan awwaalallee hedduutu ture. Kanarraan kan ka'e alaabaa kana jiraachisuudhaaf kan ka'e bakka amma jiru kanarraan nu ga'uudhaaf kanneen wareegaman hedduutu ture alaabaa kanaaf. Kanarraa kan ka'een alaabaa sirba wallee alaabaa kana wallee kee jalqabaati kana ittiin yeedaloollee baase kanatu akkan baasu na godhe. Sirba kana yeroo baaftanii biyya keessatti sirba kana qopheessitan biyya turtan yeroo sanatti immoo yeroo namni baay'ee hidhamuudha. Oromoon baay'ee waan sabaa waan Oromoo kana waan dubbateef hidhaan guddaa yeroo irra turedha. Kutannoon akkasii maalii akkamitti keessa dhufuu danda'e? Dhugatti yoo saba keetiif yaadde waa'ee du'aa yaaddu kanneen alaabaa kanaaf wareegaman illee kanneen caala beekumsa qabanii ogummaa qaban of jiraachisuu danda'anii hayyoota beekatu wareegamanii yoo ka saba keetiif yaaddu ta'e waa'ee jireenya kee fi waa'ee sodaa wanni jedhamu hin jiru. Sababa alaabaa kanaatiin illee kanneen hin hidhamin sirba kana dhaggeeffachuudhaan kanneen mataan irraa adamii hin jiru. Ijoolleen hedduutti hidhamee nama hedduutti reebamee wallee kana baasuuf maatiin keellee hedduutti daraaramanii jiranii maatiin kiyyaaf maatiin angaatullee bulettii akkasumatti hedduutti daraaramne wallee kanatti. Addatti wanti mudannoo waa'ee sirbaa yeroo sirba kana sirbitan si mudate wanta yaadattu waan sammuu keessaa hin banne maali? Wallee kana erga baasnee booda tokkoffaa wallee kana keessattuu naannoo bakka adda addaatti mana muuziqaatti guuranii caccabsaa turanii namoota wallee kana dhaggeeffatan qabanii hidhaa turanii nullee yeroo isaatti nu barbaadaa turanii wanni hin irraanfanne namni barsana urjii keessa hojjetu namni lammii Ameerikaa ta'e tokko hedduu waan barbaadamaa turree fi imbaasii Ameerikaa nu geesse guyyaa tokko akka ittiin oolchee ini yaadadha. Sana booda namni imbaasii keessa hojjetu sun namni adiin bakka adda addaatti bilbilee akka nuyi baandii gadaa yookaan baandii bilisummaa hojjennullee nu gaafachaa ture. Waan nu hojjennu hedduu erga nu gaafatee booda bakka adda addaatti bilbilee deemaa nuun jedhee sana booda nullee hin jiru. Kan yaadadha akka nama hidhamaatti guyyaa tokko imbaasii Ameerikaa keessa ooleera. Hedduu nama dinqisiisa. Ani yeroon biyya turetti waa'ee sirba kanaatiif namoota hidhaman nan beeka.
mana dhaattillee sirbi kun akka faaruu oromiyaatti ijoolleen qabanii yeroo yaaddoon itti namu yeroo aariin isaanitti dhufu sirba kana dhaggeeffatanii deebi'anii seexaa horatu sirbi kun dhugaadhumatti humni inni qabu humna guddaadha meeshaa guddaadha anu mataa koo nan dhagaamu waan baay'ee na surura natti ulfaata yeroo baay'ee jechuun achi keessa jira sirbitoota duwwaa miti baay'een keessa ilmaan oromoo innaa sirbitan sirba duwwaaf miti kan sirbitan amma innaa ilaal ergaa dabarsitan qabu maa nama hundee rakkina waan kan akka gootan singo waa'ee jaalalaa waa'ee biyyaa waa'ee qabsoo naasoftan onnee keessanirraa garaa keessanirraa innaa gootan mul'ata maa inni maalirraa maddete yoo bannee ilaalle wallistoota biyya Itoophiyaa keessa jiran wallistoonni waa'ee dhimma waa'ee loojik yookaan immoo dhugaatti hundaa'anii sirban dhugaa dhuman wallistoota afaan oromootiin sirba yeroo baay'ee yeroo argitu kanneen biroo rakkoolee hin qaban rakkoon hedduun irra ga'een jiru kan warra aangoorra turanii tarii warra aangoo isaanii xiqqoo irraa hir'ateedha nummoo warra bara dheeraadhaaf gabroomnee warra ummanni keenya dararame ummanni keenya mana hidhaa jiru kaleessa gadda har'allee warra rakkinni nurraan jijjiirame waan ta'eef haqaaf sirbita malee ana yeroo baay'ee walleen jaalalaa barreessuu naan jette baatii tokko fanarraa fudhata ammoo waa'ee darara Oromoo rakkina Oromoo yoo barreessu naan jette halkan tokkotti sirba kudhan barreessuu hin danda'a kana waan si keessa jirudha rakkoo si keessa jirudha bakka ummanni kee hooqaa fi rakkina si keessa illee waan jiruu fi kanaaf taatee wallistoonni Oromoo kanaaf waan rakkina Oromoo yeroo baay'ee wallistu ta'anii hedduu gaariidha dhugaatti artisti Kumalaa mee amma ammoo gara sirboota amma baafteettan si baasa si deebisa agam turte edda sirboota kee duraa baaftee booda kan amma barisaa dheeraadha amma tokkodha lama ta'eera waggaa 12 ta'eera ergan biyyaa bahe bara 2000 baase wallee keessa lammaffaa bashannanaa meeqa jedhu namoota baay'een beekanii bashannanaa yookaan addaraaloti gaddachaafte bara san baaseen akkuma baaseen biyyaa bahe ergasii jiruu baqaa keessa illee ture achi gama Awustiraaliyaa kanan dhufee erga biyya Awustiraaliyaa dhufees immoo haalli hin mijanne kanaaf amma kana turuu hin dandeenye asitti risoorsii nama muuziqaa si dha'uuf waan adda addaa rakkootu ture kanaaf waan bareedaa isaa hojjechuu man qaba jedheen walleelleen waggaa 10 waggaa 8 waggaa 9 bira turantu jira ergan dalagee kanaaf barisaa tureera. Amma kana turanii sirba baasuun hin ulfaatu namatti deebi'anii ni ulfaata garuu wallee kaasetta no kasiidhaan baasee magaalarra oolchuu dhiisu malee guyyaa tokko isteejii yookaan waltajjii Oromoo irraa feen beeku jiruu baqaatti illee yeroo jiruu baqaa keessa jiru namoota Oromoo biyya alaa jiran iyyuudhaan qindeessuudhaan akka baandii Nairoobitti dhaabbatan godheen ture itti gaafatama baandiin ture achitti illee istiidiyoo qabnaa baandii ijaaree achitti illee taphachaa turre erga Awustiraaliyaa dhufee immoo ijoollee as jiruun wajjin wal ijaarree dalagaan ture akka gaariitti bakka Oromoo wal geessutti Oromoo waan communitiin qaburratti yookaan immoo dhaabbileen adda bakka qabanitti bakka cidhaatti qophii adda addaatti dalagaa waan ture wallee irraa hin fagaanne CD baasuu dhiisu malee kun hedduu na gargaara. Keessumaan jira. Mee amma namni akka aadaa keenyaatti namatu nama faarsa abbaan ofii faarsu garuu amma yoo yaaddu maayinni artist Kumalaa Addunyaa dandeettiin addaa inni qabu warra kaanirra dorgomiin jedhu garuu ati naa ibsiti. Dhugaatti dandeettii addaan qaba jedhee hin fudhadhu wallisaa jabaa danda'e jedhee hin fudhadhu garuu ani kaayyoon kiyyaadhallee burullee kaleessallee waan hin danda'u gochuun qabaadha waan hin danda'u Oromoodhaaf dabarsuun qabaadha. Sagalee Rabbi naa kenneen immoo dandeettii barreessuu hin danda'a kanaan waan godhaadhaan kan itti jiru namni waan dandeettii isaa yookaan waaqummaa isaatii
roga hunda yoo ka dalagu taate bakka tokkotti wal gaa suni aadaa Oromootiif haa ta'u qabsoo Oromootiif haa ta'u bu'aa guddaa ta'uu qaba jedhee yaada. Ammoo namoonni hedduun kan naan jedhan asitti yeroon biyya kana dhufe akkam biyya kana dhufe waggaa tokko waggaa lama erga ture booda ati bakka ati eessatti dhalattee fa'aa jedhanii warra na gaafatantu jira. Maaliif ani Oromiyaatti dhaladhe yeroo jedhee gaafadhu. Anus hin gaafanne sitti akkana gaafatu illee hin fedhu Oromoo jechuun kiyya hin gaa. Ammoo isaan na gaafataniif sirba hundumaan aadaa bakka adda addaa shaakaleetiin akka gaariitti tollesaa maaliif na gaafattan Oromoo ta'uun keessa hin ga'uun jedhe lakki namatu wal mormaa jiranitti yeroo sirba Booranaa sirbitus gurbaan gurraacha Boorana fakkaataa Boorana isin jedhanii shaggoo yeroo sirbitus akkasii Harargee isin jedhanii kanaaf si gaafannee naan jedhani ammoo waan dandeettii itti qaba jedhee dhaabbii foon taane itti gammadee too yeroo hunda wallisanii aadaa bakka hunda wallisuun jaalladha. Erga Austraaliyaa waan inni Austraaliyaa keessatti kan jijjiire ijoolleen as na dura as jiran ijoolleen amma guddachaa jiran akka isaan jijjiiran illee kan inni gorsaa jiru aadaa bakka hundaa taphachuu akka danda'anii itti himaa jira. Waltajjiirratti yeroo bahu Boorana irraa jalqabee kan bakka hunda waliin ga'ee waltajjii irraa bu'aa kun immoo nama hedduu gammachiisa. Maaliif bakka dhalattee aadaa tokkoffaa Oromoon yeroo Oromoo wal barsiisuu qabdanni Booranaa yeroo sirbu Oromoon gara biraa jirullee ka'ee wajjin sirba akkasitti aadaa walii baranii Oromoon tokkollee taatu naannoo walirraa fagoo'an jiruuf aadaan sirbaa kuni wanti keenya qabeenya keenya kanaan dandeettii qaba ittiin qaba jedheetiin dhugaan kan ragaadisii baana Oromoon hundi nagaa kan si ba'uudha. Sirba naannoo adda addaa naannoo sana fakkaattee sirbuudhaan hojiin ati hojjatte asittis aadaa Oromoo agarsiisuu irratti baay'ee bu'aa guddaa qaba. Dhugaatti amma artistoonni Oromoo hedduu immoo bifa akkasiitiin ba'aa jiraachuun immoo wanti kun Oromoon kan alagaan tokko miti waliin beeku jedhudha. Akka wal beeku akka wal keessa jiru akka iddoo biraa jiraatu malee waan Oromoo quba wal qabuyyuu kan agarsiisudha. Otoo dubbannu sirbi kee amma maal of keessaa qaba? Saatiin boos dhumaa jira. Qophiin keenya na biraas itti deebi'uu danda'a. Maal fa'aa of keessaa qaba mee sirba kee gabaabsitee? Sirbi kee amma dhugaatti waan hundi of keessaa qaba. Sirbi kee amma tokko akkuma amma dhageessanii sirba warraaqsaa ajaa'ibaa duriin jiree raajii baasa biyya bahe cubbuun yebboo dursee nama dha'ee yakkamaa jedhamee abbaan dhugaa qabu kan miidhe himatee miidhamaa adabu. Waraabessa jedha re'eedhaaf naaffira adurreen hantuutaaf taa'ee seera muraa jedha. Kuni sirba nama ajaa'ibu waan yeroo nama ajaa'ibudha. Sirba warraaqsaa yookaan immoo sirba nama onnachiisu illee ni qaba. Warra abdii kutatee akka abdii horatan akka godhullee sirba warraaqsaa ni qaba. Sirba aadaa ni qaba. Sirba maanguddoo fi ayyooleen ta'anii dhaggeeffatan illee ni qaba. Sirba rabbi ittiin kadhatan yaa Oromoo rabbi gargaari ka jedhullee ni jira. Nu yaadadhu ka rabbi jedhanii warri maanguddoo illee ittiin kadhatan ni jira. Sirba dardarri yookaan shamarran illee ittiin dhiichisan illee ni jira. Sirba ammayyaa of keessa illee ni qaba. Waa hunda of keessa qaba jedheetiin amana bara hedduu irratti yaadee namoota hedduu irratti hirmaachisan dalageef akka gammadan abdiin qaba. Sirba keessaa argatu Oromoon eessarraa argataaf hin bitachuu danda'u gabaarooleera. Biyya keessatti mana muuziqaatu raabsaa biyya alaatti immoo bakka adda addaatti raabsaatti hin jira. Anatu raabsaa Ameerikaa fi Awurooppaa bakka adda addaatti ni erga. Kan ammoo gara fuulduraatti websaayitii adda addaa irratti bakka isaan argatanii ittiin himaa gara fuulduraatti illee VOAdhaan illee intarvii nin ta'a yeroos illee himuu danda'a. TV bakka Oromoo bakka adda addaatti illee intarvii nin ta'a isaan illee itti himuu danda'a. Amma sirbi ergamaa jira Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa fi bakka adda addaatti raabsaatti jira. Artist Kumalaa hedduu ulfaadhu fayyaa nu ta'i qophii saatii keenyatu nurraa dhume malee wanti si gaafannu hedduutu jira. Egaa Oromoo nutis dhaamsi isinii dabarsinu artistoonni keessan hojii boonsaa hojjetanii isinii dhiyeessaniiru. Hojii kana bifa fedheenu waadaa isin kan galtan hojii isaaniis orjinaala bitachuudhaan. Kanaan of qopheessaa jabaadhaa barri kan bilisummaa haa ta'u jennaa. Qophii keenya sirbuu masaa keessaa daqiiqa muraasaaf isa taantu isin dhageessiseetanii asumaan xumura nagaadhaan naa tura.